Guraa malee kee qabbanni hin jiru gubaa malee ijoollee lubbu barri baranaa bara karooresiiti. Fatiyaan fayyitee jirti irraa dhaabbadha amma. Fatiyaa sammuu darbe jettanii miidiyaarra ollooftanii gadhoofaa jirtu. Waan qabdan gadi lakkistanii irraa dhiisaatii gattaa'aa isiniin jedhashi. Amma fatiyaan fayyitee jirti rabbishee hamaaru. So kanaaf jechuudha warreen miidiyaa gubbaa ooftanii irraa gattaa'aa isiniin jedhashi. Ammoo warri shamarreen amma kireresii kana qabattanii jechuudha. Kireresiin dhugamuuf miti kan oomishame uffatatti miicamuuf mana shintibeetii xuraa akka malee jechuudha itti gannaquuf kanaaf uumame malee isin kan biyyaa baatanii kireresii dhuguu biyyaa hin baane dalagachuu biyyaa baatanii of jijjiiruu biyyaa baatanii kireresiin dhuga jettanii ganaa faashinii gootanii kireresii harkatti qabattanii miidiyaa gubbaarratti of hin maxxansiinaa. Miidiyaan ittuu maqaa isinii baay'isa malee maqaa isinirraan qannasu. So kanaaf jechuudha fatiyaan amma omaan jettuu galata rabbii fayyitee jirti. Warreen miidiyaa gubbaa ooftanii asiif achi dhooftan dhiisaa irraa gattaa'aa du'aa godhaa fi akka isheen fayyitee bakka dalagaa isheetti deebitu akka isheen fayyitee qalbiin ishee gammadu taasisaa malee haga yoomitti miidiyaarra dhooftuuni. Amma siriyyuu keessa baatanii jechuudha waanuma gootan abdanii sammuu darbee jettanii odeessaa jirtu. Maaliin beektu isin nama sammuun darbe? Maal isin yoo soba yoo dhiftan marra kiina qaba. Kanaafuu jechuudha warri jaalalli isin qaqqabe jechuudha ruuza xixinneessaa nyaadhaa. Warri jaalalli isinitti hammaate kan malle jechuudha. Ruuza kan mallee nyaattanii fedhiin isinitti hammaataa kanaafuu jechuudha. Foon biyya arabaa kun islaayuu akka Itoophiyaa keenya baay'inaan hin qonxabamu. Kanaafuu akka feete sallaajaa madamii keessaa hartee ofitti gad naqxee jaalala na qaba jettee miidiyaa gubbaa baatee achi nutti hin boo'in abboo qaqannasii nyaadhu yaa aki waa hundaayyuu alaabaa kana fa'a qaqannasii nyaadhu irra caalaatti akkasiniin jedha. Yeroo ammaa kana obboleeyyan keenya warri shamarranii jechuudha warri akka filiimii dalagaa jirtanii kiroresii yeroo hunda qaqqabattanii kan burcuqqootti naqee buusee dhugaa maal isin madamiin keessa isin biran jirtu waan isin dalagaa jirtan kan. Silaa biyyarraati zariin qabdanii obbolaan qabdanii maatiin qabdanii isin kan akkatti maraattanii dhugaa rabbi tokkicha. Kanaaf jechuudha namni kamiyyuu hin dogongoraa soo fatiyaan dogongora isheetis dhiiftee keessa biraa deebiteetti. Kanaafuu akka fatiyaan ta'a jettanii nama cabsuutti ofii cabsitu. Warri kireresii dhugaa maal jettan dhuguu dhiisii mataattuu ganna gadhu mataa ni gadhu. Mataa kee balleessita malee uummata lammii Itoophiyaa waan gootu waan balleetu hin qabdu. Kanaaf jechuudha nyaata qaqannasaa nyaadhaa waan fedhii isinitti hammeessu kana qaqannasaatti nyaadhaa irra caalaatti nyaanni keessan barbarreetti baay'isaa nyaadhaa mimixaa kanatti naqaatti nyaadhaa akkasi akka kanatti jaalalli isinitti hammaattee isiniin jeeqxu warri niitii nama jaartii lama qabu jana jantanii har'a garuu jechuudha gaafa haati manaa micaan inni niitii qaba jedhee anti daarii qabaa tidaarii lammaffaa dhaabbachuun fedhu yeroo isin jedhu tole jedhaat irra deebi'a. Aqxanii jettanii afaan bantanii ittiin boo'inaa. Maal? Duraan qalbiin qabdu guyyaa sana kan janajjante. Dalagaan madamii kee mataa si banaa. Hirriba kee hin raftu. Akka kanatti afaan bantee gussamaa bultee meeseenjara keessa bultee iimoo keessa afaan banaa bultee umarratti kisaaraa galte. Kanaaf jechuudha warreen miidiyaa gubbaarratti yaadan taane odeessaa jirtan yaadan taane godhaa jirtan. Obboleeyyan keenya warri dubaraa jechuudha warreen biyya hambaa jirtanii mataa kiyyaatti kaasee dhugaa rabbi irraa osoo of qusattanii gaarii dabalatammoo jechuudha warreen footoo fatiyaa irratti eskii gootanii miidiyaa irratti sheerii godhaa jirtanii irraa dhaabbadhaa. Maaliif sin geesse ofii isheetii dhugdee kiroresii ofii isheetis of xiqqeessite. Maal isheen siyaasa keessan jirtu silaayyuu footoo ishee maallaa godhi jettanii eskiitti gootanii gadi gargalchitanii gallakkistume. Maal kun maaliif ta'uu qaba yaa Oromoo? Bara kana bara Oromoo walitti hammaate, bara Oromoo walitti qabsaa'e, bara Oromoon qeerroo lafarraa dhumuu dhiisee, bara qabsoo biraa dhiisee, bara qabsoo kirooresiitti qabsaa'e malee barri kun namni tokkittiin ishee kan hayyoota mana hidhaa keessatti dararamaa jiruu fi gooticha Hacaaluu Hundeessaa kan du'e namni yaadatullee dhabame waa'ee kirooresii waa'ee dhalaa ruuza nyaattee kaafattee kiroresii qabattee istaayilii gootee afaan bira qabattee waa'ee kanaa sa'u malee waa'ee qeerroo lafarraa dhumtee fi waa'ee hayyoota mana hidhaa jiru kan yaadatu hin jiru. So ajandaan nurraa qayyaraa
naamusa ofitti godhaa. Keessumaa immoo dhalaan tokko irra baatanii kan taane afaan bambattanii akkuma argitan kunoo qoricha keessan sinii maxxansaa jiru miidiyaa irratti. Maaliif guyyaa sana of hin beektan isin? Maal dubarri tokko maal jettanii of ilaaltanii gatteessanii? Biyya abbaa keessan jirtu miti, biyya namaa jirtu. Yeroo akkatti biyya namaa miidiyaa wanni tokkoki gubbaarra baatanii akkatti katee bantanii ulgufamtanii yeroo sana maal sinitti fakkaata? Har'a garuu warra miidiyaa komottu. Ganaa isin irratti dalagu kana bichaa miti. Kanaaf jechuudha turtii gaarii isiniin jedha. Kanaafuu obboleettii keenya Fatihaafis du'aayii godha. Dabalatas immoo obboleettiin keenya tokkollee biyya Kaayiroo keessaa isheenillee dhibee kaanseriitiin miidhamaa jirti. Akkuma Mubaarik jedhee sana jechuudha. Warri isinii danda'ame dandeettii bira dhaabbadhaa. Warri isinii danda'uu baate immoo du'aayii rabbiitiin bira dhaabbadhaa. Du'aayiin hin bitamtu, du'aayiin kan rabbiiti. Kanaafuu jechuudha namni kamiyyuu kanama kamiyyuu dalagachuu biyyaawaa. So kanaaf jechuun isheen carraan ishee kana taate dhibee kaanserii jechuun nama kubsatee beekutu beekaa. Rabbi dhibee kana rabbi namarraa qabu. Haga isinii danda'ame birrii 2-3 osoo hin jedhin otoo gargaarree baay'ee tokko gaariidha. Kanaaf jechuudha dhibee kaanserii jechuun biyya namaa keessatti opereeshinii ta'uu jechuun keessumaa biyya Kaayiroo jechuun biyya dalagaan hin jirre akkuma jedhan kanaan illee qeen argine. Biyyi namaa kun baay'ee tokko namatti ulfaataa. Osoo biyya ofii osoo jiraatan iyyuu tokkollee waan bu'aa qabus hin qabu. Garuu biyya namaa keessatti opereeshinii ta'uu haa turuu bakkumti ciisan iyyuu maallaqa malee ciisuun hin jirtu. Kanaaf Oromoon otoo ol bira dhaabbatee wal xiqqeessuu dhiisee wal tuffachuu dhiisee walirra dhaabbate baay'ee natti tola. Ammallee Mubaaraktu sabboona Kaayiroo jiru sana rabbi umurii isaa dheeressu. Dabalatallee inni jechuudha du'aa illee naa godhaa jedhee akkuma guyyaa har'aa kana hedduu tokkollee yaada hedduu tokko ibsate rabbi umurii isaa dheeressu akkan uummata Oromoo faana cannaqamu xiqqaan jennee kutaan hin qoonne amantaan hin qoonne bira dhaabbata. Nama dhibame illee hin shakku. Yeroon kun yeroo koroonaati. Osoo hin shakkin hin gadda Fatihaa sana bira dhaabbate mana yaalaatti faana rakkate. Haga taate wayyooftee jirti. Warreen kana booda ani terroristii dhugaa ani maala dhugaa jettani mataan qilee buyya kana booda nama doorsiftuu hin qabdu. Kaayyoon kee kan biyyaa baate dalagachuu biyyaa baate malee dhiira janajjanuuf dhiira qilleensa irratti imoo buufattee meesenjera buufattee janajjanuu biyyaa hin baane. Warri kee kan biyyaas baasanii dalagadhuu of jijjiirinus jijjiirii jedhanii biyyaan baasanii mataa kiyyaatti qabe. Kanaaf jechuudha jaalalli hunduu akka qaba. Dura yeroo jaallattu of qusachaa jaalladhu. Boor maal akkan ragaa jedhii jaalladhu. Lammaffaan immoo warri dhiira maallaqa nyaachiftanii kaatanii gara deemtanitti afaan bantanii boosanii duraan dursee qalbii keessan maal akka ta'e komadhaan. Miidiyaan sinitti kolfa malee miidiyaan homaa tokko bu'aasan hin qabu. Gaafa sana jaallattee nyaachiftee akkuma qophaa kenniteefitti akkuma qophaa jaallattee maallaqa nyaachiftee sanatti achumarraan fixadhu. Miidiyaa gubbaa baatanii dhalaa biyya arabaa jettanii maqaan hin balleessinaa. Namni maatii isaa kabaju jira. Namni maatii isaa sodaatu ni jira. Warra zarii hin qabne jechuudha. Warra waan biyyaa beef kan hin beekne akka kanatti miidiyaa gubbaa taa'ee terroristii dhuga maal dhuga jaalallee agafeete osin qabatte sin maali nama rabbii ofitti salaatee ofirraan tolbanne maal sin biyya gama kaman jira jettanii biyya ormaan jira jettanii gadi fageessanii yaaduu qabdu. Jaalallee osin qabatte haga namaa inni biyya miidiyaa gubbaa irratti sin boosisee waan hin taane keessa sin galchu. Kanaaf isinitti eerasee turtii gaarii isiniin jedha. Warri isinitti tole sheerii godhaa laayikii jedhe isiniin kadhadhu. Warri isinitti tole laayikii godhaa. Warri isinitti toluu baate immoo rakkoo hin qabu isiniin jedha. Ilmaan Oromoos layyuu wal xiqqeessuu malee walitti kolfuu malee nama guddisuu yaalee hin gootu. Yoo namni dubbii jirtu yoo dhugaa dubbate as deebitanii koomentii jala fiigdanii namarra suudhu hojiin keessan. Akkas isiniin jedha. Turtii gaarii isiniin jedha.